rakkoo baanaan gaafa rakkoo na iyyafattee rakkoo baanaan na irraanfattee akkas jedhama. Waa'een ani irraa dubbachuu dhufee waa'ee lubbiyyeetii fi waa'ee fatishaatii jechuudha. Subhaanallah, ilmi namaa akkamitti galata namni godheef tokko waan namni ta'eef tokko ji'a muraasa keessatti dagataa jechuudha. Hordoftoota kiyya viidiyoo inni irraa dubbate jidduu buuseeti. Eegasii immoo booda walitti dachaana. Mucaan kun namni marti gammadee du'aa godhaa fi akka waan nama hundaa waa godhee fi ittiin hundi keenyatti gammanne gocha inni isii tana gargaaree sadarkaa kanaan ga'e kana wallaahi nuu itti gammanne jechuudha. Isan beeynu nuun beeku gochuma inni dalage kanaa fi har'a yeroo ammaa gizee obboleessi tiruu ofii waa namaan goonetti waa namaa godhuu miti. Nuyi shamarran biyya Arabaa maallaqa keenya obboleeyyan keenya bira kaannee gaafa gallu maallaqa keenya dhabnee meeqa kami qofa ajjeese, meeqa kami kamaraate, meeqa kami aaree waan godhu dhabe biyya namaatitti lammata deebi'e. Har'a isaa kana rabbiin akka obboleessa tiruu wajjin dhalatanii caala godhee fi tokkoffaa rabbiin gargaaree lammaffaa rabbiin mucaa kana musababaa godheef jechuudha. Gizee ammaa kana eenyu namni guddina namaa hawwee nama gargaaru obboleessuu nama gargaaru gizee ammaa kana dhugaa walitti himne jechuudha. Mucattiin tuni kaleessa yeroo namni marti miidiyaa irraa waan ilmi namaatiin hin jedhamne isiin jedhame san inni taa'aa jiran lakkaa jiran ilmi namaa hiyyummatu namaa gadi nama godha malee ilmi namaa hunduu wal qixa. Isilleen akkanatti naftu keessaa baati yoo dandeettan gargaara itti siqaa rakkoo isii gaafadhaa jedhaa ture wallaahi. Jechi inni dubbatu akka nama maanguddoo aaqilaati jechuudha. Hojiin inni hojjetullee akkasuma. Nama bar argaa bichaa nama hin jajani hojii isaatiin itti ilaalanii jaalatanii subhaanallah ganamuma rabbiin nama gaarii godhee isa uume jechuudha. Nama ofii isaa dhiisee nama biraa akka obboleetitti yaaduuf jechuudha. Mee asumaan viidiyoo kana dhageeffannee walitti dachaana obboleeyyan kiyya hayyamee viidiyoo isaa kana dhageeffadha. Ajandaa biraas kaasanii kutaa biraas kaasanii sababbii kiyya taqillaa waan isinii dhaamadoo jiraati sababbii kiyya waliin nu beektanii walii yeroo dheeraa nu agartanii nutti bohaaraa turtanii sababbii kiyya akka gandaaf gandaa waliin tuqne namaaf namaa waliin tuqne akkana godhe akka hin jenne dhaamsi ani isinii dhaamadoo jiraati. Dhaamsa kana na dhageettanii nama 1900 namni tokko kan riikardi godhatu hin dhabamu. An hanga danda'utti haga obboleessaatti waan bira ture hanga ammaatti waliin ture galatoomaa turtii waliin qabaannee fi waliin qabaadhellee baay'een itti gammadaa obboleettii tiyya akka isiin cinqamtuun barbaadu nagahee jira nafaan an dhaabatanii kalaas gaafa naan jetti ani ni gammadaa bakka yaadde san geetteetti ta'a. Kana waan ta'eef waan danda'u nan biran dhaabadhaa waan danda'u sappoortiin godhaanii waan achirraaf immoo akkasii akkana lammuu maqaa kiyya fatiin akkana godhee fatiin akkas ta'e illee naan hin jeenaa isiniin jedha hundi keessan galatooma. Bakka bitanni abshir lubbu yaabatu akka obbolummaa siin jaaladha erga jettee ani siin jaaladha sifaana turuun barbaadu akkaan bisirraa fakkuun barbaada karaa nagayaatiin milkaa'ee. Okko tole anillee galatoomi kanuma sirra fedha anillee jireenya kan kee kan yookaan ashaashaalatti kana an gammachuu qaba waan ta'eef isa kaleessaa san barnoota fudhattee akka jijjiiramtu barbaada waan ta'eef dhaga'i kaa'inaa sa'ee baawwadha na kabaji wanta akkanaan godhin anaa sii galee si'iif waa sii godheef yookaan waa walii gooneef na kabaji osoo hin taane akka shamarri dhiira kabajuun na kabaji akka dhiirri shamara kabajus kabaja sii galee hawaa'ee biraa dhiyeessii waan biraan dubbannu. Kabajaan wal dhaga'uu qabnaadha malee ummata kiyya ummata saba bal'aa saba kabajamaa jaalatamtootati hunda keessan nama 2,200 as jala jira. Wantiin ani amma booda mucayyoon tun akkas taatee akkas goote laaftinnaa haga danda'uuf hanga sammuu kiyya fudhadhe bakkaan gahadhe haga yaadni kiyya yaade galmaan gahadhe waan achirraa hafeen obboleettiin tiyya Maryam waan dandeettuun gargaaru jirti bira dhaabatu jirti. Oromoon illee saba bal'aadha nama bal'aadhaan kaleessallee bifa jaalalaa yookaan jaalalleetiin miti kan waliin ture bifuma obbolummaa kanaani bifuma carraa asiin nageessuu kiyyaaf rabbi alhamdulillah waan achirraa hafe immoo har'a booda kaastanii akkana jettanii gaafa wanti wayii galte faatii maqaan kaasinaa isiniin jechuu barbaadeeti hunda keessan galatu yoo tanarra waa. Egaa obboleeyyan kiyya akkuma viidiyoo waliin dhaggeeffanne kana wanti inni jedhu ana wallaahi hedduu tokko qalbii na cabse hedduu tokko gara nama nyaataa jechuudha.
subhaanallah yeroo ammaa kana namni waan gaarii namaaf yaadu, namni waan guddinaa namaaf yaadu, namni namaaf waan ani maal jedhee isinii maree waa'ee mucaa kana isinuu beeytanii baay'ee tokko na jibbise haalli lubbiyeen godhataa jirtu. Dhuftee bulii ji'an geenne Dubaayin dhuftee bulii ji'an geenne osoo bulii ji'an geeni yaa salaam akkaataan isiin godhattu akkaataa biraati. Kana ilmi namaa kan galata namaa hin beeyne galata rabbillee hin beeku galata namallee hin beeku. Namni akkanaa kun immoo wallahi nama faayidaa hin qabne, namni misgaanaa namaa hin beeyne jechuudha. Mucaan kun waan obboleessi hin taaneef ta'e, waan haadhaaf abbaa yeroo ammaa namaan taane ta'e, yoo haadhaaf abbaa muraasa ta'e malee haadhaaf abbaan hundi ilmoo ofiiti akkanatti quuqameetiin eenyuun jedhu meeqa kami ka maallaqa isaa biyya ergatee maatii bira kaatee dhabeetiin waan taane ta'u. Kanaafuu wanni isiin godhataa jirtu kun gochi isiin godhataa jirtu kun baay'ee tokko nama jibbisiisa. Viidiyoo kiyyoo dhageeffatte dubbiyyee akka obbolummaatitti jechuudha. Atiin Fatishaa nama gaarii, nama siif yaadu, nama halkanii guyyaa si gorsu akkana goote ati nama biraatiif homaa hin taatu jechuudha. Ofillee galma hin geettu wallahi inni cubbifamta. Nama akkanaa waan gaarii siif yaadu gizee hunda miidiyaa irra si tabsiisu si hiikaleessa namni jecha dhibba siin jedhe san namaayyuu sirraa deebisee mucaan kun. Namni meeqa komantii jalatti jecha isaan si arrabsanii waan horaqaan qabee fi waan gowwaan qabee gadi hin dhiisu jedhan. Viidiyoon kan kee kan yeroo ati Sumaalee jirtuu fi kan yeroo ati ammaa jirtu kun hundi isaatu tokko tokkoon jira. Mee of duuba deebiiti viidiyoo kaleessaa san yaadadhume. Viidiyoo kaleessaa san yaadadhume akkam akka taatee mucaa kanaan dubbistee mucaan kun maalirra hanga ammaa akkasi gargaare mee viidiyoo masan of duuba deebii ilaali. Har'a tarii bakka kana ga'e jettee mucaa kanatti feezaa haasa'u mala inni homaan ta'u simatu cubbifama malee wamata akkan ta'u. Obboleessa kiyya Fatisha wallahi rabbiin jazaa siif haa deebu. Rabbiin jazaa guddaa siif haa deebu. Khayriin ati namaaf isiif yaadde khayriin ati isiif dubbataa turte isii gorsaa turte isiin garuu bishaan dhagatti gannaqan goote jechuudha. Bishaan dhagatti gannaqan irra yaa'ee tara malee namatti hin goruutu jaarsa tokkotu dubbatee jira gisee tokko isiin tapha malee waan ati gorsitu kuni tokkochi isaatu sammutti seenaa hin jiru jedhee dubbate. Kanaafuu jechi amma jaarsi sun gaafa san dubbate sun kunoo amma ifa ba'e jechuudha. Wanni Fatishaan isii gorsaa ture, wanni Fatishaan isii ta'aa ture ifaajee bombii ta'ee jira jechuudha isii biratti. Kanaafuu yoo si awwaa ta'e atuun gaabbita. Gaabuuf bulii muraasa yookaan ji'a muraasa irraa fudhata. Gochi amma akkana ati feezaa softe kun namni xiqqooma isii hin qaanfatallee tokkoffaa rabbillee sodaata. Kalee akkam jira kalee himimmaan ati akkasitti gadi naqxee bootu san himimmaan san sirra haqee irra sadarkaa kanaan si ga'e namni akkanatti galata namaa yeroo muraasa keessatti dagate ofumaa dagatte ati jechuudha. Kanaafuu egaa hordoftoota kiyya dhiifama salantaa isin hin gaafanne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan Ashama harka fuunii horroonni amantaa birallee hunda keessanuu xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundi keessanuu baga jiraatan isiniin jedha hordoftoota kiyya hedduu tokko naaf galatooma. Horroonni jalqabarraa hanga ammaa na hordoftan galan keessan dachaa haa ta'u ammallee laayikii sheer gochuu hin dagatina. Viidiyoo yeroo irra seentanii laayikii gootan samoona kana viidiyoo malaaltan malee laayikii godhaan jirtanii laayikillee biraan hambisinaa yeroo irra seentan. Laayikii godhaa please viidiyoo su daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 illee ilaaltanii laayikii godhaati daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 takka laala yoo mulullee xumuruu baattanii please laayikii godhaa komentii barreessaa viyuun keessan hanga seentanii ilaaltan namoota hanga seen ilaalee mul'ata garuu laayikiin hin jiru maal laayikiin garaa isin nyaate laayikii gootan homaa isinirraan dhirratu komentii yoo barreessitan homallee isinirraan dhirratu subscribe illee gootan homaallee isinirraan dhirratu eega viidiyoo kanarra dhuftan osoo deemtan bira dhuftan malee manaa baatanii viidiyoo isii ilaala jettanii itti yaaddanii manaan baane. Kanaafuu osoo deemtan irra dhuftanii laayikii godhaa please isiniin jedha. Akkasii haalli lubbiyyee fi Fatishaan rabbiin waa'ee Fatishaa fi lubbiyyee dubbataa jira. Rabbiin jazaa isaa haa deebisu mucaa kana jazaan isaa jazaa guddaa haa ta'u. Wallahi du'aayin namoota hedduutu ol isa fuuti. Rabbiin isaa haa fuudhu. Tujjaara caaluu rabbi isaa haa godhu. Nama miskiina gargaaru nama rakkataa gargaaree imimmaa irraa haqu rabbi isaa godhu. Inni ammallee homaan ta'u
ijoolleen gariin hin dubbatti nu Allahu aalam waan isaan walolaniif Allahu aalam garuu an akkaataa isiin haasoftoota na jibbisiise nuti hin beenu dhimma isaanii inni jedhee jira wallaahi durallee jedhee jira viidiyoo isaati irratti jedhee jira lubbiyyee nuti hin qoosna malee hin taphanna malee bifa jaalalaati miti kan wajjin deemaa jiru bifa obbolummaatiin jedhee dubbatee jira durallee amma nu kana maraa dura inni jaalallee qabaaf hin qabu nu irraan beeyin amma jaalallee qabaa jedhanii jaalallee isallee baatee daraartuu jedhamtu sababa san isa jaalattee waan jaalala san dhabdeef itti jijjiiramtee jedha namoonni garii nu Allahu aalam hin beeynu waan hin quban qabne waan hin beeyne irraa haasa'uu hin dandeenyu sirrii miti inni obbolummaaf si gargaarsa dhufe malee obbolummaa si wajjin kolfee taphata malee yoo nama biraa qabaate dubbata innu ani dubbatee jira innu ani si jaalachuuf osoo hin taane haadha manaa si godhachuuf osoo hin taane obbolummaa si gargaaraa jedha obbolummaa namni nama gargaaru argameeti yeroo ammaa kana bariin dhabe obbolummaa nama gargaaru ka maallaqa keetiin si afoo dhaabatu hin jiru yeroo ammaa kana yoo sirraa nyaate malee kasi si nyaachisee maallaqa san atillee waan humna isaa xaarii isaa gargaartee si gargaaru hin jiru yeroo ammaa kana atillee sirriitti tolchitee beekta kaleessa yoo ta'u amma samoona kana fayyaa qaba ni gaa fayyaa qabaatte ni geetta yeroo ammaa kana bar namni fayyaa qabaattee maallaqa waan qabaattee namni si barbaadu hin jiru namni fayyaa dhabe immoo sammaraa tara ati fayyaa hin qabda kaleessa ma boottaree fayyaa ni qabda of fayyaa dhabdee wita sumaalee jirtu san maallaqa dhabdee rakkattee hiyyuma si boojjisa malee fayyaa si boojjisa yeroo san naaw ani akkana sirrii miti lubbiyyee of dhaqqabii dafiiti yoo nama qalbii qabu taate yoo nama sammuu qabu taate gorsummaa mucaan kun si gorsu tokkoffaa siif gahaadha har'a abbaan fedhee si gorseef abbaan fedhee waan fedhe siin jedhe kalee eessa jira namni har'a si gorse kun eessa jira kalee wayita sumaalee keessa boodusa yoo ta'u namni luka koboota caamaan quxurii isiitti ta'u hin jiru caamama quxurii isiituu dhabne jedhee namni yoo ati viidiyoo foraabdu kun akkam jira luun isiitu akkam jira wanni isaan janiin arrabsan amma waamara dubbachuun barbaade wallaahi jechi isaan arrabsanii hisaabuman qabu viidiyoo isii keessa ciisa kanaafuu hin gaabbitaa kaluu jirtaa of dhaqqabi nama aqila qabootaati mucaa kana ar'aa miti hanga addunyaa tanarra jirtu du'aayii gootii fi obboleessa kiyya ati obboleessa kiyya kattir wajjin dhaladhe natti aanta jettee obboleessa kiyya galatoomi jettee ganama galgala obboleessa kiyya jettee mucaa kana hanga addunyaa tanarra lubbuun kee jiru mucaa kana jabeessuu qabda malee osoo wama fedhe ta'e mucaa kana arra lubbiyyee duraan jedhaanii turtee maarriyyee jedhaa jettee faarsaa turtee amma haajaa baanaan lubbuun keessa haa baatu maali jechi akkana dhageettanii jirtanii amma viidiyoo irratti jechisiinti bakka kalas akkana zajaa nama akkana haasa'ama no wallaahi wanni akkana sirrii miti akkana feezaa haasa'uun kun osoo namni kun maallaqa siin kadhan waanaa godhi siin hin jenne mee maalumaaf isa jibbita maa jaalallee qabaatefi obboleettii si godhatuun isaatu waan guddaadha kan namni meeqa si jibbi namoonni har'a lubbiyyee jedhee si jaalate kun hundu fatishaan nama si godhee jennaan fatishaan si gargaaree jennaan si jaalate malee kaleessa eessa jira namoonni kunniin kun eessa jiran kaleessa osoo kalee akkasitti sumaalee keessa rakkattee boottu san si gargaaranii abshir obboleettii teenya jedhanii si bira dhaabbatanii akkasi kabraa ta'u rabbuma kan keessa sodaattu rabbii mucaa kana sababaa si godhee rakkoo san keessa si baasee san akkamitti dagatta waan akkana sirrii miti kaluu jirtaa of dhaqqabi ilmi namaa ati waa argannaan ati wayitti baanaan ati nama taanaan har'a si jala seenee kasi gorsuus ka achi dhiisi kan ofirraa ka jaalallee qabu maal irraa goota ka siin jaalan yoo si jaalate yoo si hin jaalatin dhiisi achi ofirraa obbolummaa sii ta'uun isaatu waan guddaadha qabadhu jabeessi qalbii qabda of dhaqqabi yeroo gabaabdutti an akka obboleettii si gorsaa obboleettiiti yoos viidiyoon kun si bira gahe namni YouTube irra deemu marti isaatu viidiyoo kana dhaga'uun isaa hinafu atillee dhaga'uun kan kee hinafu kanaafu qabadhu jabeessi fatishaa qabadhu jabeessi hin cubbifamta ofiin qalbii kan kee of duuba deebistee seenaa kalee keessa tartisan hin yaadanne taanaan mucaa kana daddaftee ooyifii gaafattee qalbii isaa cabsuu kana dhiiftee jecha maarree kana dhiiftee obboleessa kiyya ati hanga addunyaa tanarra jiru jettee mucaa kana jabeessuu qabdi wallaahi rabbiin jazaa isaa deemu rabbiin jazaa isaa jazaa guddaa isaa taasisu har'allee inni uumaan ta'u matta akka hin ta'u
ofii keetii of xiqqeessite ofii keetii akka namni har'a si jaalatu kun illee boruu sirraa deebi'e. Lagizee fi malee osoo ati har'a rakkina kalee sanitti as deebite namni tokko achi si ilaalu hin jiru. Nama jechuun nama yeroo rakkoo nama jaalate. Nama jechuun nama yeroo rakkoo nama jaalate. Kayoo namni waa argate nama jaalatee miti. Nama jechuun kayoo ati dhibamtu si jaalate. Kayoo ati fayyaa qabdu si jaalatu miti. Fayyaa qabaattullee yoo ati waan qabaatin namni yeroo ammaa kana namni inni jaalatu namni inni kabaju nama fayyaa qabuu fi nama maallaqa qabu qofa. Meeqatu jira ammayyeessi ka fayyaa qabu biyya keenya keessa? Eenyutu isa jaalataa jira? Eenyutu achi isa laalaa jira? Eenyutu ollaa kiyya fira kiyya aanaa kiyya uummata biyya kiyyaa mee maal nyaatta maal dhugda maaliin bulta namni jedhee